Takkumaa isinitti maa dhufe bara. Yeroo biyya hambaatii dhuftan tokko nana mane nan jaaladhe duraanan qaba duraan na beeka duraan wal beenna. Sirriitti ammumas baru sirriitti na jaalata nama naaf amanamaadha jettanii kallattii dhandhaxxanii wajjin hin galee isiniin jedhee jira. Kana jechuun yeroo isiniin jedhu dirqama diggisaa dirqama maal godhaa isiniin jechuu miti. Gabaabsaatii maatii keessan akka millaashii godhaa yookiin akka namni isin beeku. Yoo isumaan barbaanne jettan immoo akka galtaniin otoo isaatti hin galin masigaajaa wal seerri beekuun jira. Ani haadha manaa ati abbaa manaa gosa jedhu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota ko nagaa keessan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Torban guuteera viidiyoo kana nan hojjedha kan hin gadi dhiise. Garuu reefu miidiyaa irrayyuu deema viidiyichi. Mucayyoo biyya hambaa sana. Walumaa gala waggaa 8 teesse garuu mana sanatti kan fixxe hojii humna ishii waggaa 5ti. Nama jaalattee biyyumaa yeroo durumaanii jaalattee baate qabdi. Amma namummaadhumaan manni ijaaramee maal jedhee heege. Haa ta'u inni garuu akka waan takka daa'ima hin qabne nama hin fuune nama faana hin jiraannetti ishee heege maalan ishii taasa'e. Garuu daa'ima lama halaa qaba. Haa ta'u dhiyoo dhufte ishimtuu ji'a 5 guutte ji'a 5 akkasi ji'a 5 yookiin 4 jumshani jedha erga dhufte sirriittan beekaadhe tiktookiidhaan sirriittan ilaala. Tokko masoobiillee yoo bitte akkaataa ittiin bitte poosti gooti karaa tiktookii jechuudha. So akka dhufteen mana sanatti galte mana bareedduu kaaree 200 darba I think. Ijaarrattee normaalii bareedduutti keessas akka nama dadhabee dhufeetti boqatuutti guuttattee jirti mana keessallee amma humna ishii jechuudha. Haa ta'u namichi kun normaal miskiina baheessa fakkaateeti. Yeroo isaan viidiyoo hojjetan ganama yeroo isaan qursii nyaatan akkaataa isaa wajjittiin kolfaan argaan ture viidiyoo jechuudha. So akka nama huma hin qabne halaatti. Akka nama takka kan biraa faana hin jiraannetti wajjin jiraachaa ture ji'oota kana jechuudha. Gidduudhaan egaa waaqayyoon kan garaati namni tokko baga namaan jechuun sirrii miti. Namatti murteessin sitti murteeffamaa jedha. Baqa garuu akka nama foonitti waaqni kan garaati yeroo hundumaa jechuudha. Namichi kun yoo dhibame torban yaalaa dhukkuba jettee torbee tokko mana hakimii keessa naannessite torban isa lammaffaa du'e jettee booche jechuudha. Namichi kun tasa duraan dhibee akkas qaba minaaminallee wanti kaastees yookiin wanti deddeebi'aa jirra jettis hin jiru. Garuu torbee tokko keessa baay'ee muddamee naa kadhadhaa minaamina poosti gooti karaa tiktookii jechuudha. Ishi torban isaa immoo du'e jettee walumaa galatti jechuudha torbee lama gidduutti. Erga du'ee torban otoo hin guutin ijoolleen lama dhufanii nan qaban jenne alaan qaban jenne fuudhan jenne kanan jenne duraanis ijoolleen dhufanii hin mul'anne yeroo namichi du'ee torban guutan dhufanii ijoolleen mana abbaa keenya jedhan. Isheen kun biimaan beekamtu abbaa manaas haa ta'u maaliif ganaadha waliin mallatteessin wanti maatiin illee waamanii jiru silaa poosti gooti waan tokko keessaa maatiin illee bakka maatittis miila sargii yoo diggisuu baattanii waan guutamutu jira yookiin masigaajaa deemteeanii fi inni haadha manaaf abbaa manaa jedhamee beekamaa sargii yoo godhame haadha manaaf abbaa manaa ta'uu kee qabeenya qabdan tokkoon adda baasee yoo qabaatte duraanis qabaatte ammas qabaatte mallatteessitee galta. Lammaffaa immoo amantiidhaan illee haadha manaaf abbaa manaa ta'uu kee jira. Sanaan ala namni tokko halaa dhufee kan isaati yoo jedhame tarii mormuu dandeessa. Har'a wanti isheen mormitu hin jiru. Isheen beekamtu mana sana haadha mana sanaa ta'uu jechuudha. Maqaa isaatiin waan hojjetame fakkaata manichi. Isheen immoo Itoophiyaa keessatti otoo mana maqaa isaatiin sirreeffame Itoophiyaa keessatti waggaa 2 fi waggaadhaa asitti mana ofitti jijjiirtanii xumuruu hin dandeessan. Isheen immoo dabbaa manaa kooti jettee yookiis jijjiiruu kana keessatti waa'ee jijjiirraa yaaduu hin dhaqne jechuudha. Isaan jira jechuudha. Manni tokko immoo kan bitamu to'ata ala jirtu namuma biyya keessa jiru malee ofiin bitamuu hin danda'amu, siin bitamuu hin danda'amu achi teesse. So maqaan kun maqaa namicha
manni kun namicha sanaan jira jechuudha. Hubadhaa. Har'a isheen qinxaacii keessaa dhabuu dandeessi. Qinxaacii yoo wajjinan jiraadhee ilaa seerrii waan tokko kan namaa hiruu danda'u inni amma akka tasaa du'e waan ta'eef ijoolleen dhufanii kassasanii ijoolleen sun hamma dhalattutti ijoolleen lamaan sun yoo haadha manaaf abbaa manaallee ta'anii wajjin jiraachuu baatan niitii dubartiif duraa faana hollaan waggaa 2-3 wajjin jiraachuu waan beekuuf ni farada. Seerri immoo har'a yoo karaa amantii furmaan qabaanne yoo karaa sargiitiin furmaan qabaanne yoo karaa masgaajjatiin firmaa hin qabaanne carraarfafa maal sii kenna waggaa 2-3 nama sana faana jiraachuu kee hollaan sii rageessa jechuudha. Ishee kana eenyutu rageessa ka? Kalee dhufte ji'a 5 reefuu siniin jedheera. Isheen sun immoo nama waggaa 4 jedhame daa'ima 2 gidduu deessutti oodhuma gurguddoo ta'uu baatan xinnoo isaa ta'an. Kanaafan adaraa waaqa Israa'el sun gubbaa kanaa sin uume of beekaa. Hin maraatinaa lama maraatinaa of baraa baqa. Anamma of jajuuf yookiin immoo sargiin godhadhe karaa seeraan deemi kanaaf jedhee isinitti irraa haasa'uu dhufu ko miti. Gaa'illi karaa Kiristoos yoo siin eebbifamne inni walii mallatteessite sunis hin diigama. Gaafa diigame garuu keessaa qabda waan sana. Baqa dafqikee tasallee hin badu. Keessaa qabda waan sana waluma qixxeetti nama sana faana. Okay? Baqa galaa of boqadhaa ji'a 2-3 of tasgabbeessaa. Waciinaa bahu maatii keessan barsiisaa yookiin immoo karaa amantii keessanii dhaqa. Amantiin fakkeenya qabeenya garuu hin barreessu. Amma fakkeenya amantiidhaan yoo dhaxxanii barreessitan anii fi abbaa manaa ta'uudha malee qabeenya ani nan qabaa isheen hin qabdii hin jedhu. Wanta akkasii waraqataa isin hin kennamu amantii keessatti adda baafadha. Dhuftus har'a manni isaan jira waan ta'eef isheen keessaa qabdi haadha manaa ta'uudhaan garuu haadha manaati. Lama karaa mazgaajaan qabeenya adda baasee barreessa. Qabeenyaan otoo naanii fi inni walitti dhufin qabu har'a kan hin qabu boru kan wajjin orannu adda baa jechuudha. Amma fakkeenya nan qaba garuu otoo isa faana walitti dhufin jedhee galmeessuu hin danda'a waan hin qaba. Innis akkasuma. Waggaa 2-3 gidduutti yoo waliigtan karaa mazgaajaa akkana jedhame yoo waliigtan waggaa 2 tonguutiin yookiin 3 tonguutiin yoo waliigtan qabeenya duraan qabdan adda walii hiruu hin dandeessan. Qabeenya isaati yookiin qabeenya isheeti. Waggaa 3 yoo wajjin jiraatte garuu dubartiin tokko waggaa 3 yoo wajjin jiraatte yookiin dhiirri tokko waggaa 3 yoo wajjin jiraatte ishiin isaa qabaattu inni isaa qabaatu kan dura hin hirama sheer ta'aaf. 2 karaa maatii keessanii sargii gootanii sargii gaafa sargii sana fuuldura namaatti kanan qabaa sanan qaba duraanan qaba amman qaban jedhamu gaafa sana. Baqa dirqama ta'anii maatiin karaa shamarree sun mallatteessi jedhu qabeenya qabdu dhaaltee dhiiftee kan dhaaltellee jechuudha. Kan dhaaltellee yoo fedha kee mallatteessite malee dubartiin immoo dirqamsiisan iddoo maatii fuuldura sargii fuulduratti jechuudha. Isa qofa amansiisu waan qabdu mallatteessiif jedhu. Soo tokko waan qabu yoo dhoksee hani beeka ta'e inni sun yoo nani jedhe yeroo sana amansiisan iddoo sanatti mallatteessisu madirakii sanarratti jechuudha. Mallatteeffame waan ta'eef seera sanaan dhaqame immoo walqixatti guyyaa tokkoyyuu ji'a 2 wajjin hirama. Haa ta'u gaa'illi seentee bahuuf miti baqa jiraachuu fi gin gidduu kanatti qormaannoo si dhufe baqa dafqite atamma mana nama tokko dhiira tokkotti yeroo dabarsite of kennitu muluu kee dabarsite jireenya kee foon kee dabarsiteetti kenniteen bara. Harka kee duwwaa waanti baateen jira sarraatanyaa mitati. Sarraatanyaan damooza ishii fudhatteetu amma gaafsaatti nyaachaa jiraattee turte. Kanaaf dirqama hiramee fi bahaa jechuudha. Hiramu.
kan nama hirachuudhaan deemna keessanumallee karoorsa keessanumaafillee jedhaa yaada. Maali amma kana waggaa 8 dadhabdee dhuftee har'a keessee himnaa deebitee immoo asii baay'atu boochu eenyutu maal si godhamee natti namni tokko intalli kun amma dhuftee mana kooti jette wanti ishiin dhugaa waaqa soofaa kanallee akka kanaa bittee carqoota kanallee akka kanaatti bittee biifee komadiinoo biifee miti kan akka komadiinoo mi'aa 200 hin galchee ani wanti beeku jiru garuu Itoophiyaa keessan ta'a. Mirxiidha haa xiqqatu malee jechuudha. Meeshaa mana keessaallee tokko guuttattee ijjigaa yoo faanallee dubartii gabaabduu sana kan dhukkubsattu duddashi duubatti madaan bahee suni daa'ima deessee wayii kan jalaa du'e sanallee mana ishii fiddee miidiyaa irra baastee dhugaa waaqayyoo. Na maal jechuufan ka'e kan saatiif hin boo'in yookiin immoo gaafa na dhiise yookiin immoo gaafa kanum keessuma Afrikaa qabduuf waa tokko yaaduu qabdaan bar. Yoo itti fullaatee yoo inni qulqulluu sii ta'e unkaan kan kee miliyoona fidiitti gadhiisiiti hinnumaan qabaatiin. Nama akkanatti nagarii sirratti nyaata sirratti fakkeessee bofa beektu bofti hin mul'atu kan si ciniinu malee yoo si ciniine immoo si hidda. Namichi kun ishii hedduu dhaqee inni garuu lubbuu dhabee biyya lafaarraa deeme. Maal qaba kaleessa qaba jedhe ilmoo lama malaa qabutti dhokse eenyu dhoksa Kiristoosoon dhoksu nama dhoksa malee Kiristoosin dhoksu dhokseet otoo taa'ee fakkeessee ishee harkaa barruu ishii dafqa ishii akkasitti biyya ambaa guyyaa tokko toon baqatin hojjette sanatu harkaa nyaachaa jiru tokko kolfaa nyaachaa jiru ji'oota maddeetti fudhate waan. Okay? Garuu ishiin maalumaa ta'u gidduu kanatti miidhamte. Tokko qabeenya ishiitti nafne maqaa ishii miti maqaa isaatiin jiraachuu danda'a manni kuni. Maqaa isaatiin jiraannaan abadan ishiin zeeroodha keessa. Maaliif isiniin jechuun danda'a yoo walii waa mallatteessanii malee. Zeeroodha bakka ishiin keessa. Dhuftee wajjin jiraachuu yaada manaaf abbaa manaati namni jedhee rageessu hin jiru waggaa 2-3 yoo jiraatte jedhee jira seerri. Ishiin naafu. Yoo mallattoon qabaanne haadha manaaf abbaa manaa amantaan hidhattee moromuu hin dandeessu. Maqaan isaan yoo ta'e. በጣም ይከብዳል እግዚአብሔር ያማል። ሰው እንዴት ለራሱ ማሰብ ያቃታል? ያኔ እንዴት ishina ma akkachi dhufte mana sana namicha sanatti seente dhugaa waaqayyo viidiyoo ishii waanan hordofaa tureef isiniin jedheera. Har'a kunu hin akkamsiiste hin du'e amma kanatti dadhabde mana amma kanaa hin dhabdi jechuudha. Boru ijoolleen lama dhufte waan abbaa koo yoo jedhan qixxeetti citee kennama jechuudha. Isaayyuu mulumatu fudhatamuu danda'a. Ishiin lakke kan abbaa irraa koo jettee wanti moromtu hin jiru. Ishii sanatuyyuu moroma malee. እንዴት ያማለ ነገር እውነት ኦፍ በራ ኦፍ ደጌፈዳ ዱጋኒ ሲኒ እንጀ ኦፍ በራ ኦፍ ደጌፈዳ በቃ በቃ የእውነት ዲሪንጅሩ ክርስቶስን የእውነት ኢትዮጵያ ኬስ እዶ ብራሂም ቤኳን ክኖ ክርስቶስን እንጅሩ ዲሪ ዱጋ ዋቃ ከራቶ ኮ ዮ ዱጋ ሲተ ከራቶ ሸመረን ቢያን ባቃ ማፍቴሞ Zero የመጨረሻ አናን ቀበቴ አናሺ ከናን ቀበቴ ምንም አከነ ገለበጡ አከነ ምናምን አሲት ጎነጎኑ ቦሩፊ ፍታኒ ፊ ኦክሲኔ ምናምን ቤን ጋዋቅ ዋትኩም ቤን ዋንቶኩ ኬኛ ጌሳ እኔ ብልጥነኝ ወረጀታን እንዲ ሶብ ዋንቶኩ ተዋንቶ ልፋተን ስትሉ በብልጥነትን ከማ እንዶ ተቆንስን ጋር እንደንደኝ ዋ ጎነጎኑ ቀስነ ጉዱንፎም ባይ እንድ በርቶታ isheen biyya teesse ishiin gamni isheen tumaan dadhabin dafqa isaatti yookiin bu'aan inni godhate seentu tokko maal akka gootu beektu የእውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አይቻለሁ ብዙ ሰዎች መቃ ሀዳ መቃ አባት ቀበኛ ዱራን ቀብሉ ደበርሲተን ጸጥቴ ቴስ አማ ወጋ ለመሰዲ አፉርሻን ወጅኒ ሰፋነ ታኒ ይሰበርቴ ጦጣቴ ፍጤ እንታ በቃቴ ቦዳ አስደበርፈቱት እኛ ግን ገና አቺ ዱፉን
Engadda gallee tol seenuun kotota keenya ranne tokko rabu cattarannee waan finnee dhufne tarannee ol galla lama waan qabnu shii sanan qaba shii sanan bargeexe kun cubbuu qabaa miti qulqullummaan kee በቃ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እንዲ ዋን እንዱማ አርጉ ጋራራ ጅራ አንተ ማፍዘዴ ዘደ ጋሩ ዳንዲስ ስሬፈቹን ስሪ ፍኔት ትገላ መቃ ኬኛን ጅራ ማኒ ሚ ኮቶቶ ኬኛ አራኔ ገለ ጫላሽ አፍሪካ ቀምና አራኔ ገለ ወጋ ተኮ ኑደንዳ ቆፍኑ ሱታሉስ ያው ጋር ነነቺ ገለ ፉፈና ጀኔ ታዊና ሚቲሬ ጉበኔ ጎላ ነማት ጀነሜ galteenaa tuffate galteenaati waa tokko jeeltu waan sirrii godhadhamna amna jette kun quufte jedhaanni ishii kan biraa qabawu kunoo seene waggaa tokko ceqirraa godhe seera hoo to'atee too dhufe akkaataa itti sirraa muuxuu dhufe to'atee too seene waan ta'eef beeka hoo siistama qasee waggaa tokko waggaa lammaffaa ammootu wal caqacaqxanu sana booda sintis hin barbaatis ምን አምጥተሽ ምን ይዘሽ ስለመጣሽ ነው ሲንጀር ከከም ስትወይ ቡልቻጀ የሮሰን ሞት ትነት ቡቡ ከነ ጎዳና ሞኑ ታማለከኝ ወራች ደኔ ወይዮ የና ወይዮ ከማ ፍደር በቃ እኔ ተስሮ በርባድባሽ ዝርበ ሄጂዛ ከዛም በኋላ አቀ ሲካሰስታ ማባማናቲ ከት ሾክ ካሉም ከዛን ካሬ በለማታተ ዲበድን ተተኒ ኦኬ ጉርጉርቴ ዲበከኒታ ኩማ ዲበከኒታ ፊ ኦኬ ማማኒ ሱን ባያቹ ቅጤሰና ካፈልተ ፍለተ ዴቢ ስትካሰር ኢሱማራ አንቺ ሴት ነሽ ብዙን ዋንት ፍጥስ ያፈተኑ ካሌሳ አባን ፍጥስ ያቆሩ ሂንቆራሚን ኢራን ቤኪን ባሩ ኢስ inni media irraa dhageessu singawu bakka siga bakka kanaaf dhiira anoon kufe boru maalan godha isan amma kana waggaa 8tti gubadhe nama toon hin argin fira toon hin argin gaddaaf gammachuu toon argin gubadhe maaliif wayiif miti okay kanaaf kana na barbaachisa namni immoo gaafatti jijjiiramu gaaf namatti jijjiiramu hin beekamu beekaa jirtu dhagaa jirtu laalaa jirtu waan ta'eef so ulaagaa guutuun qaba kabaja koofis kabaja saafis bakka waa tokko guut seera keenya guuttachuufis jette seera tokkoon deemuu qabda ufu kikir tigalu ufu kikir tigalu kun akkaan goodattaafu birqii dheeruun hooki diggisuun isiniin jechuu koo miti seera sana keessa sii guutamu seera namni ittiin si beeku seera namni immoo boruttiin waan tokko yoo miidhamtettiin akka adabamu yoo atis balleeteen karaa tokkoon adabamte eenyu sana hin deemtu godhatta jechuudha sana keessa bakka amma mucaan kun himee maqaa isaatiin hoo jiraate maal keessaa qabdi mee natti himaa garuu qabeenyi kan isaa miti kan ishiiti zeeroonuu keessa hin jiroona kan isaa humnaan haa hojjetu malee innoo alaa ijoollee lama dhalchaa hojjete kana kokkolfaatti fayyadame maal dhufee immoo qubna gariin keessa jiraata heenoowwan እግዚአብሔርን ሄኑ እሽዱም ዱፌ ነን ዶጎጎሬ ዱራናን ቀባ ዮኪን አማን ቀባ ኢቷትን ቤኪኒን ቱመን ሲኤጉ ዶጎጎሬ ዳእምት ጅርት ዮ ጀዴ ወሎለኒስ ወልፈጭሰኒስ ዮነ ዋንተ እስሬሳ ዱፋን ኢለቶ ነገርኛቱ ገሮ ክርስቶስ እኒ ዋን እንዱማ ቤቁ ኢሳ ኬሳ ቡቴ ገሩሞ ከራተ ኤሙጫ ካን ተመስ ዴብ ኤቆርማን ዱፌቹ ካኖ ከናፍ የውነት ጅረኛ ኬሰን biyyi lafa baay'ee qormaata qaba yoonat ani dhugaa waaqayyoon isiniin jedha baay'ee sabaasanii too haasa'anii kan namaas fuudha yakka saawuti tamatti agarsiisanii baay'een argame biyya lafa bakka waa'ee biyya lafa waa'ee namaa minaamin baay'een argaa jira jechuudha waan ta'an irratti waan ta'an sana immoo akkaataa itti furatamu kan hin qabne meeqatu jira jechuudha በጣም ገረመኝ እግዚአብሔርን በቃ ጀቹኑ ኢየሱስን አረ